sana booddee dubartii kana maasaraa mootummaa keessaa baasanii haadha manaa mootii ta'urraa mulqanii jechuudha. Haleluuyaa. Sijjammar macaafni qulqulluun keenya kutaa kanarra kan inni nu barsiisu of tuulummaan gaafa dabalu namni anatu caala, ani ga'eera, ani abboommii bira darbeera, ajaja bira darbeera, waanan ajajamuuf hin qabu jechuu gaafa jalqabu ajajamuu caala ajajuutti gaafa ariifatu yoo dirqamni irra jiraateen alaa gara sanatti gaafa dheebotu dheebuunsaa gara sana gaafa ta'u lawun mafxanuuno arkufuun kufaatiidhaa ariifachuusaati kan nu agarsiisu. Dubartiin kun maasaraa mootii keessaa gadi ari'amtee goodaatti baate. Sana booddeetu akkas jedhanii namoonni kun walii galan idda ishii of jajje, ishii of tuulte, ishii abboomamuu didde kana mana maasaraa mootummaa keessaa baasanii booddee mootiidhaaf haadha manaa gaarii bifatti kan toltu, nama dhaabbii toltu, naamusa toltu, just ulaagaa garaagaraatiin safaranii haadha manaa mootii gochuudhaaf eeyyee barbaadutti ka'an. Sana booda dubartoota mootiidhaaf kaadhimaman keessaa Asteer filatamte. Asteer jechuun qomoo Yihuudii. Qomoon Yihuudii immoo booji'amaniiti kan isaan jiran biyya sana keessa. Booji'amaniiti gaafa jennu afaan ammaatiin garbittii isaanii jechuudha. Hojjettuu isaanii jechuudha. Ayyaachuu mootiidhaaf kaadhimamuu mitiiti. Mootiidhaaf haadha manaa taatee dhiyeeffamuu mitiiti. Qomoo mootii sana, fira mootii sana, lammii jiraataa biyya sanaatiif iyyuu hin heerumtu because bifa ammamii haa qabaattu ishiin booji'amtee dhufte. Obboleessi ishii yookiin durbin ishii wasiilli ishii kan inni taa'u balbala mootii fuuldura taa'e waardiyyaa ta'ee hojjetaa jira. Iddoo gadi aanaatu isaanii kennama. Dubartiin kun eenyu akka taate backgroundin ishii, profaayilli ishii wanti dubbatame hin jiru. Namoonni akkuma ishii arganiin ishii jaalatanii jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. In jaalatan kan jedhu macaafa kutaan amma dubbisee boqonnaa 5 keessatti maal argatte jedha? Adda argatteedha. Ishii dubbachuu kan ani barbaadu. Adda argatte kan jedhu afaan Amaariffaasaa mogas aganyach ilaal. Mogas jechi jedhu kun immoo afaan Ingiliffaatti maal jedha? Grace ወይም ደግሞ mercy jedhetu dubbata. Mogas jechuun ወይም ayyaana, grace jechuun immoo kennaa tolaa kan nama hin malleef kennamu jechuudha. Praise God. So ayyaana Waaqayyoo waan argatte, adda waan argatteefi kennaan tolaa ishiidhaa kenname. As mootii fuuldura duwwaa utuu hin ta'in warra mootiidhaaf haadha manaa barbaadan fuuldurattis immiidhagdee bifa toltee naatoo tolte. Naatoo kan jedhu sun afaanuma Ingiliffaatti deebisee ammas maal jedhaa? Ayyaana jedhaa jechuudha. Dubartittiin kun dhaloonni ishii booji'amanii jiru, ayyaanni Waaqayyoo irra jira. Iddoon ishiin jirtu mijataa miti, ayyaanni Waaqayyoo irra jira. Haalli ishiin keessa jirtu mijataa miti, ayyaanni Waaqayyoo irra jira. Ayyaana Waaqayyoo kana qabatteetu biyya sana keessa jirti. Ayyaana sana Waaqayyoo kana qabatteetu gara maasaraa mootummaatti ol galtee ayyaana Waaqayyoo kana qabatteetu haadha manaa mootii taate. Ayyaana Waaqayyoo kana qabattee giiftii duree taate. Qixni giiftii dureedhaaf kennamu isheedhaa kennamee jiraachaa otoo jirtu gaafa tokko Haamaanii fi Mardookaay gidduutti waldhabdeen uumame. Waldhabdeen uumame immoo maalinni? Haamaan qondaala mootii isa olaanaadha. Mardookaay immoo waardiyyaa balbala maasaraa mootii fuuldura taa'uudha. Haamaan qomoo warra mootii sanaati. Mardookaay immoo qomoo Yihuudootaati. Yihuudoota jechuun Israa'el. Israa'el jechuun immoo qomoo fo'amoodha. Qomoon fo'amoon kun yeroo hundumaa Waaqa waaqessan qabu. Iddoo arganitti garaan isaanii hin jilbeeffatu. Waan argeef garaan isaanii hin jilbeeffatu. Waan arganiif of hin kennan. Waan arganiif of hin laatan. Waan arganiif harkan diriirsan. Waan arganiif hin kufan. Inni nama sagaduuf beeka. Mootii sagaduuf beeka. Tokkicha sagaduuf, tokkicha jilbeeffatuuf beeka. Haamaan immoo yeroo hundumaa akka isa sagadan, namoonni akka isaaf ol ka'an, akka isa kabajan, gugguufanii akka isa sagadan barbaada. Mardookaay immoo Waaqayyoon ala nama kamiifiyyuu hin sagadin kan jedhu waan dubbiseef seenaan kun yookaan seerri kun isa keessa waan jiruufi abboomamuu dide, jilbeeffachuufi dide, sagaduufi dide, qoma'uufi dide. Sana booda Haamaaniin in eekkame, in jallanee jedha. Haadha manaa isaa wajjin mari'atee Mardookaay irratti yakka fudhachuun garaa isa ga'uu dideedha. እኔ በጣም የገረመኝ ይቺ ነች። መርዶካይ irratti
aanoo bahinsa fudhachuudhaaf yaadeedha garaa isa ga'uu diddeedha. Min ማለት ነው hin tuffatee jechuudha. Lama baqaliituun kaan ija ba'uudhaaf mataasaa nama harka isa guutu ta'uu diddee jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ija isa guutuu didee aariinsa Mardookaay duwwaa balleessuun, Mardookaay duwwaa adabuun, Mardookaay duwwaa rukutuudhaan aariinsa itti qabbanaa'uu dide. Sana booda maal murteesse? Qomoo namicha kana hundumtiyyuu dhumuu qabaa kan jedhu yaada. በአንድ ሰው ምክንያት አንድ ዜጋ አያችሁ ለሚን tokko naganni tokko akka inni badu murtoo murteesse. Murtoo isaa kana haadha manaatti hime. Murtoon inni murteesse kun qondaaltota wal ga'e. Murtoon inni murteesse kun Mardokaayin bira ga'e. Murtichi murtoo maaliiti? Yahudii kan jedhu hundumtu, Ibroota kan jedhan hundumtu maal haa ta'an? Ajjeefamanii kan jedhu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isa booddee Mardokaay in gaddee in aaree uffata gaddaa uffateedha. Maal uffate? Uffata gaddaa uffateedha. Uffata gaddaa kana uffatee otoo inni jiru namoonni arganii dhaqanii Asteeritti himan. Asteeritti himan. Waaw! Asteer immoo gadda laphee jijjiiruutu hin ta'in uffata jijjiiruutti xiyyeeffatte. Uffanni jijjiirameedha. Gaddi lapheen jijjiiramu taanaan faayidaa hin qabu. Uffata ergiteef uffata sana fuudhee uffachuu didee Mardokaay. Sana booda waamtee rakkoo jiru gaafattu. Gaafa gaafattu Mardokaay waan jiru hunduma Asteeritti hime. Asteer sana booda murtoo tokko murteessite. Boqonnaa 5 kun kan inni ibsu isa kana jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ol seentee mootii gaafachuu. Daakabaadha. Ol seentee mootii gaafachuuf immoo duraan dursitee mootiitti rakkina baattee dhaquutu hin ta'in mootii gara rakkinaatti waamuu qabdi. Argitanii? Rakkina baattee gara mootii geessuutu hin ta'in mootii gara rakkinaatti geessuu qabdi. Gaafii baattee gara mootii geessuutu hin ta'in mootii gara madda gaafiitti geessuu qabdi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaan kun kutaa icciitii addaa of keessaa qabu. Isa booddee akka seeraatti akka qajeelfama mootiitti namni kamiyyuu lafaa ka'ee mootii bira hin seenu. Haadha manaa dhiisee abbaa barbaade haa ta'u mootii bira seenuudhaaf eeyyama gaafata. Mootiitu murteessuu gaafata. Mootiitu guyyaa qabachuu gaafata. Sa'aatii kennuufii gaafata. Kanarra kan darbe utuu hin eeyyamsiisiin, utuu hin gaafatiin, utuu hin murteessiin namni gara mootiitti seenu yoo jiraate, namni gara mootiitti ol lixu yoo jiraate adabama. Adabni isaa adaba du'aati. Adaba gaafa jennu rukuchaa miti, qixaatii biraa miti. Adaba lubbuuti. Adaba lubbuuti. Adaba du'uuti. Adaba ajjeefamuuti. Sana booddee isheen akkana jette qomoo Yihuudootaa kan ta'an hundumaaf sagantaa kadhataa labsite. Sagantaa kadhataa yeroo labsitu isaaniin akkana jette isin itti fufaatii kadhadhaa. Haleluuyaa. Itti fufa maal godhaa? Kadhadhaa. Guyyaa 3 itti fufaa kadhadhaa. Anis nan kadhadha. Guyyaan kadhata kana xumureetti immoo
mootii bira nan seena. Mootii bira eeyyama malee seenuun seera maleessa yoo ta'e iyyuu qajeelfama maleessa yoo ta'e iyyuu adaba kan hordofsiisu yoo ta'e iyyuu du'a lubbuu kan hordofsiisu yoo ta'e iyyuu sabi kun du'uun sabi kun dhumuu dura an seenee murtoo nan fudhadha. Haleluuyaa. Madaka baradalas isin kadhadhaa ette ol seetteedha. Lakkoofsi tokko guyyaa sadaffaatti gaafa kadhatichaa jechuudha. Haleluuyaa. Kana booddee Asteer Mardokoo itti dhaamte dhaqi Yihuudoota Suusan keessa jedhanii walitti qabi. Waa'ee kootiif soomaaf guyyaa 3 halkaniif guyyaa homaa hin nyaatina hin dhuginaas anii fi xomboreewwan koos akkasuma hin soomna. Lafa mootichi jirutti ol galuun seera mootummaa kanaa duuba yoo ta'e iyyuu akka kanatti ani yoon du'es nan du'inna gara lafa mootichi jiruttis ol nan gala jette. Mardokaayi dhaqee wanta Asteer abboome hundumaa hin godhee. Yoon du'e nan du'a, yoon jiraadhe nan jiraadha. Sin na kadhadha sooma anis nan kadhadha xomboroonni koos hin kadhan. Sana booda seerichi seera miti yoo ta'e iyyuu olan gala. Eeyyama miti yoo ta'e iyyuu olan gala. Mootiin hin eeyyamne yoo ta'e iyyuu olan gala. Labsiin hin eeyyamne qajeelfamni hin eeyyamne yoo ta'e iyyuu olan galatte. Haleluuyaa. Amsan qaba dhaloota na dhaga'aa jiru. Amsan qaba lubbuu na dhaga'aa jiru. Eeyyee wanti ati itti ol galuuf yaaddu waan guddaa. Gil humni kee hin eeyyamu, beekumsi kee hin eeyyamu, dandeettiin kee hin eeyyamu, haalli ati keessa jirtu hin eeyyamu, guyyoonni kee hin eeyyaman. Mahati akaboo haalli qajeelfama jiru hin eeyyamu, bakki ati jirtu hin eeyyamu, qilleensi isaa hin eeyyamu. Seera miti yoo ta'e iyyuu haalonni si eeyyamuu yoo didan iyyuu ergaan si qaba. Gara isa ol seenanii itti du'a oolanitti, gara isa ol seenanii badii oolanitti, gara isa ol seenanii qaanii oolanitti, gara isa ol seenanii ofiis dhaloota ofiis qomoo ofiis biyya ofiis oolchuu danda'anitti ol seenuun siif eeyyamameera. Haleluuyaa. Gudaa kana keessatti akkas jette du'in yoon du'e nan du'a, yoon afe nan afa. Eeyyama miti seera miti beeka, qajeelfama miti beeka, garuu nan seena jette. Gaafa seentu waan gurguddaa lama dubbata. Lakkoofsi 5 boqonnaan 5 lakkoofsi 1 guyyaa sadaffaatteedha. Xumura guyyaa kadhata guyyaa sadaffaa kadhatti Asteer uffata miidhaginaa uffata mootummaa uffatteedha. Ichi qaal በጣም መናገር ይፈልጋሉ። uffata kan jedhu kun namni hundi kan uffatu miti. Haleluuyaa. Uffata jechuun ጸጋ ነው የሚመለከተው፣ ayyaana ibsa. Odaaki bahatia uffata mootummaa uffatteedha. Haleluuyaa. Uffata mootummaa uffatte ol seente gara argama mootiitti ol seente gara iddoo mootiin jirutti ol seente. Labsiin aamaa labsii cimaadha. Labsiin aamaa labsii guddaa. Labsiin aamaa labsii sodaachisaadha. Isheen garuu uffata ishee uffattee ol galtee jedha. Haleluuyaa. Uffata ishee uffattee ol galteedha. Uffatichi ayyaana ibsa. Ayyaanni jiraannaan ol galuudha. Ol galuudha gara milkaa'ina caalutti, ol galuudha gara boqonnaa caalutti, ol galuudha gara eebba caalutti, ol galuudha gara nagaa caalutti. Ishee jedha. Uffata kana uffattee maal gooteedha? Ol galteedha. Ol galteedha. Sagan duwwaa miti. Sagana duwwaa miti. Ol galteedha. Ol galtee iddoo mootiin argamu, iddoo argama mootii dhaqxee hin dhaabbatteedha. Hin dhaabbatte kan jedhu qajeelummaa agarsiisa. Abbi jechuudha. Qajeeltuu jechuudha. Yaala mangada gad maalatan raafama malee jechuudha. Haleluuyaa. Maal gootu? Hin dhaabbatte. Eegaa baalaadiyaa. Humni si dhaabu ganama kana si argatan. Humni si dhaabu fuula dhalootaa kan si dhaabu, fuula sabaa kan si dhaabu, fuula gurguddootaa kan si dhaabu, fuula qajeelotaa kan si dhaabu,
fuula dhalootaa kan si dhaabu, fuula biyyaa kan si dhaabu, fuula sobdootaa jaja midhaan kan si dhaabu, fuula attootaa kan si dhaabu, fuula ejjitootaa kan si dhaabu, fuula saamtotaa kan si dhaabu. Hallelujah! Humni Waaqayyoo si argata. Min jedha sin argata humni kun. Hin dhaabbatteedha. Haqwaam ነው የሚያመለክተው abbi fayyaalessa qabaachuu agarsiisa. Hin dhaabbatte. Sana booda hin ilaaleedha mootiin. Maal godhe? Hin ilaale. Gaafa ilaalu fuula isaatti adda argatteedha. Adda argatte kan jedhu kana isin ibseera. Ayyaana argattee jechuudha. Hallelujah. Mogas aganya. Mogas ማለት ፍቅር acceptance ይቅርታ mercy galandu Waaqayyo far isaan kana kan hin agarsiisu hin argattee hin dhiiseef galanni Yesuus ibata maal godheef hin dhiiseef dogoggora ishii irra darbitee seen leebaa gaadhaa wiida dogoggora ishii hojjeta seera ishii cabse hin dhiiseef ulee diriirsee ulee diriirsuu jechuun mootii